gaggeeffachuu danda'eera. Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Machaaraa fi Baddeessaatti torbeen hariiroo jaalala poolisii fi barataa kabajame. Araarsoo Muhammad dabalata qaba. Godina Harargee lixaatti walitti dhufeenya barattootaa fi qaamolee nageenyaa jidduu jiru cimsuuf sosochiin torbee hariiroo jaalala poolisii fi barattootaa kabajamaa kan jiru yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicataatti bakka abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholee siinqee, barattootaa fi barsiisonni argamanitti kabajameera. Sagantaan kun naamusa jaalalaan waliin jiraachuu fi rakkoo nageenyaa waliin hiikuuf barumsa guddaa kan dabarsu ta'uu manguddoonni ayyaanicha irraa qooda fudhatan dubbataniiru. Hariiroo tokkummaadhaan gartee wajjin jiraatu, jaalalaan wajjin jiraatu nama barsiisu. Ka ilmaan gartee guddatu gartee naamusa barsiisu, ka abbaa ofii kabajanii jiraatu barsiisu ta'uudhaan gartee irraa arge gammachuu guddoo irraan dhagahame. Uummanni akka qaama biraatti qaama nageenyaa takka qaama poolisaa kana laaluu osoo hin taane qaama keenyaa jee jaalatee rakkoo jiruu sitti himee rakkoo nageenyaatis wajjin hiikuudhaaf har'a waan guddaa waan nama barsiisu waan muuxannoo ta'u tokkoon harkee jechuudha. Hoogganaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Machaaraa Inspektar Khaasaawun Baa'isaa fi itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalattii obbo Nasruu Amiin akkuma mootummaan itti amanuun ayyaanichi akka kabajamuuf labse jiruu fi jireenya hawaasaa jijjiiruuf akkasumas nageenya mirkaneessuuf qaamoleen kun qindoomuun barbaachisaadha jedhan. Hariiroon nuti poolisii fi barataan keenya qabaachuu qabnu hariiroo maatiidha. Guyyaa guyyaadhaan sochiin nuti barataa fi poolisiin keenya goonu baay'ee murteessaadha jechuudha. Maal irratti? Jiruu fi jireenya keenya irratti, nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu irratti. Mootummaan keenya harkaan jiru barbaachisummaa isaa adda baasee qoratee xiinxalee poolisii fi barataan qaama tokkoo fi qaama wal dhaggeeffatuu fi qaama olaantummaa seeraa biyya kana keessatti kabachiisuu fi akka magaalaa keenyattis olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf poolisii keenya wajjin gahee guddaa taphachaa turanii. Sirna kana irratti kan argaman itti gaafatamaa kutaa tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Inspektar Asladdiin Ahmad hariiroo dabaa poolisii fi barataa jidduu sirnoota darban keessa ture hambisuudhaan nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu ibsaniiru. Kaayyoo guddaan isaa dhimmoota poolisii fi barataa yeroo darbe keessatti duwidaa fi garaatti godhamee ture hambisuudhaaf jaalala poolisii barataan nageenya kabachiisuu keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Abbaan nageenyaa hawaasa bal'aa ta'uu hubachiisuuf qaamolee qooda qaban hunda kan hirmaachisan ta'uu itti gaafatamaan kutaa ittisa yakkaa Inspektar Ittaanaa Idris Aadamii fi Inspektar Khaasaawun Baa'isaa ibsuun akkuma kanaan duraatti qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuu akka qabanis dhaamaniiru. Nageenya kana nuti poolisiin kophaa qabachiifnee dandeenya. Hawaasa waliin taanee hawaasa wajjin harka harkatti waan jiru wal hubachaa eegumsa. Abbaan nageenyaa eenyu kajuu kana tokko uummanni hubatee jira. Ammayyuu taanaan uummanni keenya, hawaasi keenya, barataan keenya sarkaan jiru caasaa nageenyaa jidduu bukkee dhaabbatee caasaa poolisii cinaa dhaabbatee akkuma kanaan dura san olaantummaa seeraa akka kabachiifamu ergaa kiyya dabarsuun barbaada. Barattoonni ayyaanicha irratti hirmaatan dubbifne tokko tokko duraan poolisii irraa dheessaa akka turan himuun haalli kanaan dura ture jijjiiramuu isaatti kan gammadan ta'uu dubbatan. Barattoonni waliin baran hundinuu jaalala poolisii irraa qabnullee garsiifnee hojiidhaan poolisiillee nuuf ta'e itti dhaannee waa warrallee irraa barachuu qabnaa na fakkaatti. Sagantaa kana baay'een itti gammada. Duraan barattootaa fi poolisiin duraan akka diinummaatti ilaalama. Amma isaan obboleeyya keenya, abbaa keenya, karaa biraatiin eessuma keenya, obboleessa keenya itti maxxannee rakkoo qabnu itti himannee wajjin deemna. Biyya teenyaa fi akkasuma poolisoota keenya wajjin tokko taanee akka hirmaannu gammachuu guddaan dhagahamee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee asuma irratti goolabna. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Daawwattoota keenya oduu isiniif dhiyaateerraa akka hubattan abdii qabna. Kanatti aansuudhaan immoo qophii keenya jalqabaatiin rakkooleen nageenyaa mudatan hojii misoomaa danquun tajaajila hawaasaa addaan kutu. Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireetti rakkooleen nageenyaa mudachaa turuun ni yaadatama. Hojii qindoomina hawaasaa fi qaamolee nageenyaa hojjetamaniin yeroo ammaa kana nageenyi waaraan argameera. Kanuma ilaalchisuun qaamolee hawaasaa fi qaamolee nageenyaa dubbisuun Lisaan Murreessaa waan qindeeffate qaba. Daawwannee walitti deebina.
nageenya waaraa fi itti fufinsa qabu mirkaneessuuf qaamoleen hawaasaa fi caasaan nageenyaa olaantummaa seeraa kabachiisuun waltumsuun barbaachisaadha. Hojiin nageenyaa hirmaannaa hawaasaa hin qabne galma barbaadame bira ga'uu hin danda'u. Tibbana